Hai guys, akkam jirtu guyyaa kana immoo wanti si fayyadaa fi irraa baratu illee qabadhee dhiyaadhee dhufee egaa bilbila namaa akkamitti to'achuu dandeenya, wanta namni haasa'uu fi meesejii garaagaraa akkamitti to'achuu dandeenya kan jedhu sun qabadhee dhufee akkasumallee kan namni keessan to'achaa jiru akkaataa isin ofirraa kaasan qabadhee isin dhiyaadhee dhufee jira. Egaa kanneen chaanala kanaaf amma taadhaatan subscribe gochuun maatii keenya taasisaniin jenna barumsa keenya tadabaru. Jalqabarratti bilbilli keessan akkan hidhamee jiruuf hidhamee hin jirre beekuudhaaf gara foonii keenya ni dhumna. Achiin booda gargatti bu'annee star bu'an raanne hashii katti bu'an raanne 61 inni ergasii amma hashii katti bu'anna ergasii ni bilbilaa jechuudha. Achiin booda haala kanaan nuuf fidaa jechuudha. Amma kan koo hidhamee hin jiru jechuudha. Not forward not dha waan ta'eef hundisaa hidhamee hin jiru jechuudha. Egaa isinis yoo bilbila yoo akka ittiin barreeffama biraa fidees jedhe akkatti haala kanaaf irraa kaasuu dandeessu jechuudha. Ankoo hidhamee hin jiru fakkeenyaaf yeroo kamittiyyuu koodii kanaan ofirraa ilaaluu dandeessu jechuudha. Akka inni hidhamee jiruuf hidhamee hin jirre yeroo kamittiyyuu koodii kanaan mirkaneeffachuu dandeessu jechuudha. Egaa amma immoo akkaataatti nama to'achuu dandeenyuu fi akka nama hidhuu dandeenyu yookaan haakii gochuu dandeenyu isinitti agarsiisa. Kana gochuudhaaf illee settingii biraa nu gaafatu, appilikeeshinii biraa irraa nu gaafatu, asuma irraa kan hojjennudha jechuudha. Innis asii mallattoo urjii tokko ni bu'attu, ammas ni bu'attu, eegasii 61 jettanii ammas itti bu'attu. Achiin booda bukkee kanatti lakkoofsa bilbilaa keessan itti gashitu. Lakkoofsa bilbilaa keessan itti gashitu. Achiin booda riqicha kanatti tokkoof ni bu'attu. Eegasii haala kanaan nan bilbilaa jechuudha. Achiin booda kunoo call forwarding registration was successful jedheeraan komma bilbilli nama jedhe kun hidhameera jechuudha. Kan keessanis akkasitti hidhuu dandeessu jechuudha. Kan koodii kan isin irratti gashitan immoo kan keessa itoo hin taane kan nama irratti barbaadan sana irratti jechuudha. Amma fakkeenyaaf kan namaa to'achuu barbaadanii koodii ammaa kana xirraatanii kan namicha irratti gashitanii lakkoofsa bilbilaa keessatti gashitanii hidhattu malee kan keessan irraa hin hidhamu jechuudha. Egaa barumsa keenya irratti akka gammadanii fi irraa baratan abdii guddaa isin irraa qabaa. Kanaan boodallee namni kamillee hattuun kamillee bilbila keessan to'achuu hin danda'u yoo isin kan namaa to'attan malee namni kamillee bilbila keessan to'achuu hin danda'u. Isinis haala kanaan ofirraa eegaa isinin jennaa. Egaa viidiyoon kun yoo isin tole like, subscribe, comment gochuun dagatinaa isinin jennaa. Bye.